Tarkaanfiin biyyoonni masaanuu bara dheeraa ta'an walirratti fudhachuuf qophii taasisaa jiran daran yaaddoo uumee kan jiru yoo ta'u, Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti fudhattuuf misaayilota baalaastikii 1000tti tilmaamamu fayyadamuu akka dandeessu keessa beektonni eeraa jiru. Hoogganaan waliigalaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin ajaja kennaniin Iraan haleellaa Israa'el kamiifuu tarkaanfii haaloo baannaa fudhattuuf karoorri bal'aa akka qophaa'u murteessanii jiru. Iraan gama isheetiin tarkaanfii waraanaa Israa'el fudhattuun qolachuu dabalatee deebii waraanaa kennituuf qophii maraa taasisaa jirti. Daangaan qilleensa Iraan sa'aatii 24 dammaqinaan tikfamaa jiraachuunis beekamee jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Yaa'iin BRICS kan Raashiyaa magaalaa Kaazaan keessatti geggeeffamaa ture goolabamee kan jiru yoo ta'u, ibsa waloo miseensonni BRICS kun xumura marii kanaa irratti waloon kennan ammoo daran saganticha miidhagsee jira. Miseensonni BRICS daangaan Falasxeen kan bara 1967 mirkanaa'uun biyyi walabaa of dandeessee Falasxeen hundeeffamuu qabdi jedhanii jiru. Dhimmoota kanarratti haasaa hooggantoonni biyyoota miseensa BRICS taasisan dabalatee gabaasa bal'aa qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin yooyyaa shamaar kafuunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa abbaa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawaa onkoloolessaa 25 2024 kan guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Iraan irratti haleellaa erga taasisnee booda addunyaan jabina keenya ni hubatti jedha ministeerri waraanaa Israa'el Yoav Gaalantiin. Misaayila baalaastikii dhibbootaan lakkaa'aman Iraan irraa dhiyeenya kana kan keessummeessite Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa ni fudhatti jedhamuun yeroo eegamaa jirtutti ministeerri waraanaa ishee Yoav Gaalantiin dubbii isaan taasisan ijoo miidiyaalee ta'ee jira. Iraan irratti haleellaa erga raawwannee booda jabina keenya addunyaan ni hubata kan jedhan yoo ta'u, ministeerichi dubbii isaanii kanaan haleellaa Israa'el masaanuu ishee Iraan irratti fudhattu ga'umsa humna waraanaa ishee addunyaaf ni mirkaneessa. Kanarraa immoo diinonni barumsa guddaa fudhatu jechuun miseensota humna qilleensaa Israa'eliif yaada isaanii kennuun Reuters gabaasee jira. Teheraan turtii baatii 6 keessatti torban 2 dura yeroo lammaffaaf haleellaa qilleensarraa kallattiin Israa'el irratti kan fudhatte yoo ta'u, haleellaa kanaanis humna ittisaa qilleensaa Israa'el cabsuun jabinaaf ammayyummaa misaayilota ishee addunyaatti agarsiistee jirti. Israa'el haleellaa laalessaa Iraan irraa fudhatte kanaaf tarkaanfii haaloo baannaa fudhachuuf qophii taasisaa jiraachuun ishee ni beekama. Yeroo Iraaniin haleellee geessinuun akkamitti qophii taasisaa akka turreem lammiileen Israa'elii fi addunyaa guutuu hubachuu qaba jechuun dubbii ministeerri waraanaa Israa'el Yoav Gaalantiin buufata waraanaa Haati Ziriimitti dubbatan viidiyoon waraabamuun qoodamee jira. Gaalantiin dabaluun tooreeksiisaa irratti yeroon miseensota humna qilleensaa waliin turtii taasise kanaam yeroo Iraaniin haleelluun addunyaan ga'umsa humna keessanii qophii fi leenjii keessanii madaalaa yaada jedhu irratti xiyyeeffadhee hubachiiseen jira jedhanii jiru. Haleellaan kallattii walduraa duubaan biyyoota masaanuu bara dheeraa ta'an Israa'elii fi Iraan gidduutti deddeebi'uun hawaasa idil addunyaa biratti yaaddoo guddaa uumee kan jiru yoo ta'u, ministeerri haajaa Ameerikaa Antooni Bilinkan tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el fudhattu lola waraanichaa ammeessuu hin qabu jechuun akeekanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gama isaaniitiin Israa'el lola waraanichaa akka hin ammeessinee fi wiirtuu gabbisaa niwukileeraa Iraan dabalatee buufataalee waraanaa ishee irratti aggaammii haleellaa ishee akka hin taasisne akeekkachiisanii jiru. Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti fudhattu kanaaf misaayilota baalaastikii baay'inni isaanii 1000tti tilmaamamu dhukaasuu akka dandeessu keessa beektonni akeekaa kan jiran yoo ta'u, Iraan gama isheetiin tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el fudhachuuf jettu kanaaf qophii bal'aa taasisaa jiraachuun beekameeti jira. Biyya bara dheeraaf walitti dhaadachaa turan carraa kallattiin walaleeluu argatanii kan jiran yoo ta'u, tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el booda aggaammiin haleellaa bal'aan raawwachuu ni mala jedhamee sodaan guddaa uumamee kan jiru yoo ta'u, New York Times odeessa aangawoota Iraan irraa argadhe jechuun gabaasa qoodeen Iraan haleellaa Israa'el irraa ishee irratti geggeeffamuu qolachuuf darbees deebii waraana haleellaa sanaa booda kennamuuf qophii bal'aa taasisuu irratti argamti. Hoogganaan waliigalaa Iraan imaamni biyyattii Ayatollah Ali Khameneiin waraana tiksitoota warraaqsa Iraaniif ajaja kennaniin
haleellaa Israa'el kamiifum deebii waraanaa kennuuf karoora bal'aa akka kennaniif ajaja dabarsanii jiru. Aangoonni Iraan kunneen gaazexaa New York Times kanaaf akka addeessanitti Israa'el haleellaa kanaan xiyyeeffannoo ishee wiirtuu gabbisaa niwukileeraa fi buufata oomisha boba'aa irratti tarkaanfii kan fudhattu yoo ta'u, Iraan tarkaanfii haaloo baannaa saffisaan ni fudhatti. Garuu ammoo xiyyeeffannoon haleellaa Israa'el kun kaampii waraanaa kuusaa misaayilaa fi jeettii waraanaa nammaleessaa irratti qofa kan daangeffamu yoo ta'u, Iraan deebii waraanaa kennuu dhiisuu malti jedhanii jiru. Darbees kaampilee waraanaa fi kuusaa meeshaalee waraanaa irratti kan daangeffamu tarkaanfiin haaloo baannaa Israa'el kun miidhaa gurguddaa kan qaqqabsiisu yoo ta'u, Iraan tarkaanfii haaloo baannaa ulfaataa saffisaan fudhachuuf ni dirqamti jedhanii jiru. Muddamni waraanaa Teheraan fi Tel Aviv gidduutti dhalatee jiru kun gara lola waraanaa bal'aa naannawaa sanaatti akka hin cineef tattaaffiin dippiloomaasii garaagaraa taasifamaa kan jiru yoo ta'u, Ameerikaan gama isheetiin tarkaanfiin haaloo baannaa Israa'el kun aggaammiin isaa akka wiirtuu gabbisaa niwukileeraa fi buufata oomisha boba'aa Iraan irratti hin xiyyeeffannee amantaa argachuu ishee mirkaneessuun ishee ni yaadatama. Iraan gama isheetiin buufataaleen waraanaa Ameerikaa keessatti kan argamu biyyoonni galoo galaanaa Arabaa akka isaan daangaa qilleensa isaanii misaayilota Israa'elii fi jettilee waraanaa isheef hin eeyyamne akeekkachiisa Iraan kennitee guutummaatti fudhatama argatee kan jiru yoo ta'u, dabalataan ammallee Iraan tarkaanfii haleellaa Israa'el kana qolachuuf qophii taasistuu jabeessitee itti fuftee jirti. Daangaan qilleensaa Iraan sa'aatii 24f of eeggannoon tikfamaa jiraachuun isaa kan himame yoo ta'u, bakka meeshaaleen waraanaa teekinooloojii olaanaan dabaalamanii fi wiirtuun gabbisaa niwukileeraa jiranitti Iraan sirna ittisaa qilleensaa jajjabeessuun haleellaa qilleensaa irraa qolachuuf qophii taasisuu irratti argamti. Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti fudhachuuf qophii taasisaa jirtu kanaaf misaayilota baalaastikii baay'inni isaanii 1,000tti tilmaamaman faayidaarra ooluu danda'u jechuun New York Times maddeen isaa waabeeffachuun gabaasee jira. BRICS xumura yaa'ii isaa irratti dhimma ba'aa giddu galeessaa irratti yaada kennee kan jiru yoo ta'u, manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii nagaa fi tasgabbii guutuu addunyaaf wabii ta'uun muddamaa waraanaa ba'aa giddu galeessaa kana dhaabsisuuf humna hin qabu jechuun qeeqamee jira. Wiixata darbeerraa jalqabee Raashiyaa magaalaa Kaazaan keessatti yaa'iin marii BRICS 16ffaa gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, hooggantoonni biyyoota miseensota BRICS bakka argamanitti goolabamee jira. Yaa'iin BRICS bara kanaa dhiibbaa fi qoqqobbii biyyoota dhiyaa jalaa ba'uuf filannoo sirna faayinaansii babal'isuun biyyoota miseensota garichaa gidduutti gamtaa baankii uumuu fi maallaqa waliigaltee beeksisuu irratti xiyyeeffatee jira. Hooggantoonni Raashiyaa, Hindii fi Chaayinaa lola waraanaa Yuukireenii fi gaaffii miseensummaa BRICS irratti biyyoonni dhiyeessan ilaalchisuun marii kan taasisan yoo ta'u, kana keessaa lolli waraanaa Gazaa fi Yuukireen ajandaa marii xiyyeeffannoon guddaa kennameef keessaa tokko ture. Waraana geggeeffamaa jiru kana dhaabsisuuf tarkaanfii furmaataa fudhachuu danda'amu irratti yaadi kennamee jiraachuu baatulleen hirmaattonni marii kanaa lolli waraanaa iddoo lamaan kanatti babal'achaa jiru dhaabbachuu akka qabuu fi furmaanni karaa nagaa barbaadamu akka qabu akeekkachiisaa kennanii jiru. Lola waraanaa ba'aa giddu galeessaa irratti Gazaatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu hunda hammatee akka gaggeeffamu Libaanoositti babal'achaa kan jiru lolli waraanaa akka dhaabbatu darbees Israa'elii fi Falasxiin biyya of danda'an ta'anii akka hundeeffaman gara furmaataa two-state solution'itti deebi'uu qabu jedhanii jiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin gama isaaniitiin Israa'el fi Iraan muddamaa waraanaa guddaa keessa seenuu isaanii hordofuun naannawaan ba'aa giddu galeessaa lola waraanaa hunda hammatee keessummeessuuf qarqararra jiraachuu ishee marii kanarratti ibsanii kan jiran yoo ta'u, dabalataan Falasxiin beekamtii biyyummaa hanga hin argannetti akka seenaatti hir'inni waan itti dhaga'amuuf naannawaan sun muddamaa waraanaa dhaabbataa keessaa darbees lola waraanaa keessa turuun isaa waan hin oolledha jechuun furmaanni jiru biyyummaa fi birmadummaa Falasxiin mirkaneessuu qofa keessaa akka jiru akeekanii jiru. Hawaasi idil addunyaa fi dhaabbileen idil addunyaa keessattuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lola waraanaa Gazaa dhaabsisuu dadhabuu isaanii kan qeeqan pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan caalleessi kun itti fufuu hin qabu jedhanii jiru. Laboobni waraanichaa koonyaa Gazaa fi magaalota Libaanos keessatti gubuu itti fufee jira. Dhaabbileen idil addunyaa keessattuu ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa waardiyyaa nagaa fi tasgabbii idil addunyaa ta'uun ibidda lola waraanaa kanaa dhaabsisuuf humnaa fi ga'umsa isaa hin qaban jedhee jira. Hooggantoonni biyyoota miseensaa BRICS xumura irratti waloon ibsa baasaniin murteen daangaa bara 1967 murteeffame birmadummaa fi biyyi walabaa Falasxiin akka hundeeffamtu waamicha taasisanii jiru. Gama kanaan pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa manni murtii UNM addunyaan duguugaa sanyii Israa'el ittisuuf dirqama akka qabdu ifa godheera jedhan. Manni murtii haqaa idil addunyaa ICJ'n
hawaasni idil addunyaa duguugaa sanyii Israa'el Gaazaa keessatti raawwattu ittisuuf dirqama akka qabdu ifa godheera jechuun pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa yaa'ii BRICS Raashiyaa Kaazaan keessatti gaggeeffame irratti himan. Yaa'ii hooggantoota biyyoota BRICS 16 irratti haasawaa kan taasisan Ramaphosaan akka jedhanitti biyyoonni addunyaa gochaa duguugaa sanyii Israa'el kanaaf maallaqa kennuu dhiisuu yookaan haala mijeessuu dhiisuuf itti gaafatamummaa qabu jedhan. Akkuma ammaa yaa'iin waliigalaa mootummoota gamtoomaniin murtee kennetti biyyoonni addunyaa mirga hiree murteeffannaa uummata Falastiin dhugoomsuuf itti gaafatamummaa qabu jedhan. Ramaphosaan akka jedhanitti waldhabdeen kanaan dura du'aa fi gaagama guddaa geessisee daran hammaachuu isaa tana biyyi isaanii yaaddoo guddaa akka qabdu himanii jiru. Hoogganaan Afrikaa Kibbaa kun biyyi isaanii seenaa sirna apartheid ishee irraa kan ka'e mirga hiree murteeffannaa fi mootummaa uummanni tokko argachuuf deeggarsa addunyaatiif barbaachisummaa akka hubatu dubbataniiru jechuun Aljeeziraan gabaasee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanaala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophii keenya like share gochuun waliif qoodaam hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.